yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callise ni qooqati inni jechuudha ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo abbaan haqaa yoo callise inni ni qooqa jechuudha yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calli yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana calli yoo jennee ni yaafna orma kana hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokkoon nu gahe jechuudha gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf ummata kana biyya keenya reessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee ummanni kun lafatee gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha ummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraatii baantantanatti ni amani ni amanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgina maatiitiifun biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amada fedhee haa jiraatu hogguu Itoophiyaa gatee waan san haasee jedhu wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuu orma kana akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoa jedhan numaani iftiisan numaani am boruu lama kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu ila geessan kabiraa la duru lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba katanarra hay xiqqoo qabnu walitti kan nuugan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya nabawaan qawween qabu nuboo akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horii haa bitannu qawwee kun namni gurguru arraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa yoo nuti har'aan tanallee duuba oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sillaaseen du'e ni cini namti oggusati cini namuu deemti amma oggulama cini namti jechuudha taddu'aa saan hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen du'e ni cini namne guyyaa mangistuun baqatees ni cini namne arra hagaffaa jechuudha namni oggusati cini namu oggulama cini namu jamma immaasinu hoggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan teenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduu hin danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha dhamaana jechuudha sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha yoo kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha qinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessara walitti dhiyaata jechuudha kasharrii bare adur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha guddatti namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha sareellee saree fayyaa hin qabne ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'usan jechuudha biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha dachii isaa keessatti ummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha haala kanaan hin jiraatan bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha osoo inni arkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u qayyoo isaatiin osoo arkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamana kana garan amma gadi galotaa jechuudha
Nam tokko hogguu waan raafuudhaan du'uu qaba jechuudha. Hogguu haqasaas raafuudhaan jechuudha. Takkaanitu rabbiin duuti ajala malee hin taatu, qaaxaroo malee hin taatu, ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetii akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha. Yoo ati qalbii cafa agarsiifte, yoo ati sodaa agarsiifte akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati, ayaa mataasaati, ayaa ilmaansaati, ayaa oromootaati. Oromoon irraa gammaddi jechuudha. Hama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manama. Masun maal bani aadami maal? Maal bineensamu? Namni kamii fajjeessa? Maal nama jadura saa osoo amma dhiyoo sana shukuutiin mataa fedhee jedhu kan viidiyoo tokko. Maaf dhawa. Amma ilmaansa akkam ta'an namni laaluun osoo immoo inni guusa namjeessan dhahee ajjeesanii namni na haafi jechuudha. Ara namni kubba qabuun jiru itti fajjeessa jedhu. Dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise. Hangasi maana mijasanii dhahee hogguusan sila dura dhahee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesanii fedhan badala isa ajjeesu. Akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha. Lolli